baammoo yommuu ilaallu baarratti aan tuuta a makoo baan tuuta duwwaa yoo ta'e aan walqixa baa walqixa tuuta duwwaati jedha. A tuuta baan miseensa kamiyyuu haa ta'u a makoo baan tuuta duwwaa yoo ta'e A fi baan walqixadha akkasumas immoo tuuta duwwaadha jedha. Sirriidha kunis dhugaadha maaliifidha tuuta aas baa keessatti walitti maknee tuutan argannu yoo ta'e yookaan makoonsaa duwwaa yoo ta'e tuutonni kun durumaanuu duwwaadha jechuudha. Maaliifi innaa walitti makaman duwwaa yoo ta'an durumaanuu duwwaa turan jechuudha. Kanaaf kunis dhugaadha. Caa immoo yommuu ilaallu aan cita tuuta baa yoo ta'e a kipha baa walqixa a ta'edha. Aan baa keessaa cite yoo ba'e aan a kipha baan a ta'edha. Kunis sirriidha maaliifi aan kan jiru baa keessadha jechuudha. Kanaaf danaa veeniidhaan yeroo karaa geengoo ibsinu amma kana fakkeenyaaf akka daabboo isa guddaatti yoo fudhanne kun baa yoo ta'e kun immoo a yoo ta'e keessaa citee yoo bahe bakki isaan wal fakkaatan a kanarratti waan ta'eef a kipha baan deebisee maal ta'a a ta'a jechuudha. Maaliif bakka isaan wal fakkaatanidha jechuudha. Bakka isaan wal fakkaatanidha jechuudha. Daammoo yommuu ilaallu yoo a kipha baan tuuta duwwaa ta'e a walqixa baa walqixa tuuta duwwaadha. Kuni sirrii miti. Maaliif a fi baan miseensa mataa isaanii qabaachuu danda'u garuu kipha qabaachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kipha yookaan miseensota wal fakkaatan qabaachuu dhiisuu danda'u. Kanaaf yoo miseensota illee wal fakkaataa hin qabaanne illee miseensa mataa isaanii immoo qabaachuu danda'u yookaan tuuta duwwaa ala ta'uu danda'u. Kanaaf kun soba ta'a jechuudha. Yoo ilaallu immoo a kipha baan tuuta duwwaa yoo ta'e aan cita tuuta baa ta'a jedha. A fi baan miseensoomaa waliif hin qaban yoo ta'e aan cita tuuta baa ta'a. Kun soba ta'a maaliif durumaanuu miseensa wal fakkaataa hin qabanii aan immoo cita tuuta baa ta'uu hin danda'u. Maaliif aan baa keessa citee bahe jechuudhaaf miseensa wal fakkaatu wayii waliif qabaachuu qabu jechuudha. Faa yommuu ilaallu tuuta a kamiifuu aan cita tuuta kipha tuuta duwwaa yoo ta'e walqixa a ta'edha. A fi baan bakki isaan a fi tuutni duwwaa bakki isaan miseensa wal fakkaataa qaban aadhaa'edha. Kun immoo sobadha. Maaliif aan miseensa mataa isaa qaba. Tuutni duwwaa garuu miseensa mataa isaa hin qabu. Kanaaf kipni isaanii a ta'uu hin danda'u. Garuu kun makoodhaaf hin hojjeta. Maaliif a makoo tuuta duwwaa yoo jenne a ta'uu danda'a. Maaliif miseensi tuuta a keessa jiru makoo keessas ni jira jechuudha. Maaliif tuutni duwwaa tuuta mataa isaa hin qabu waan ta'eef wal fakkaatu. Kanaaf innaa walitti finnu aadhuma ta'a jechuudha. Deebisee makoodhaaf hin hojjeta. Gaarra kan jiru kana akkasitiin hojjechuu dandeenya. Tuuta a kamiifuu a kipha'aan a ta'edha. Kunis sirriidha. A kipha'aa jechuun miseensonni a keessa jiran deebisee mataa isaatiif waan ta'eef miseensonni isaanii wal fakkaataa waan ta'aniif kiphni isaanis immoo wal fakkaataa ta'a jechuudha. Gara gaaffii arfaffaatti yommuu darbinu baay'ina miseensota a tuuta a nuuf kenneera. Meeqadha? 30. Kan biraa baay'ina miseensota tuuta baa nuuf kenneera. Inni immoo 15dha. Akkasumas immoo baay'ina tuuta a kipha baas nuuf kenneera. Inni immoo 10dha jechuudha. Akkuma dura ilaallee tuutota baay'ina tuuta a makoo baa barbaaduudhaaf baay'ina tuuta a ida'uu baay'ina tuuta baa hir'isuu baay'ina a kipha baa jenneerra. Kanaaf kana foormulaa kana keessa galchuudha jechuudha. Lakkoofsi 10 ida'uu 15 hir'isuu 10 ta'a jechuudha. Kanaaf 30 ida'uu 15 meeqa ta'a? 45 hir'isuu 10
35 ta'a jechuudha. Kanaaf baay'inni isaa 35 ta'a jechuudha. Kan bira asirrattis kan bira gaaffii shanaffaa yoo ilaallu baay'ina miseensota A meeqa nuuf kenne? 20 nuuf kenne. Kan B immoo baay'ina miseensota B 30 nuuf kenne. Kan bira baay'ina A makoo B nuuf kenne 40 nuuf kenne. Amma maal nu gaafate asirratti? Baay'ina A kipha B nu gaafate jechuudha. Foormulaa sana bakka jijjiiruudha jechuudha. Akkam goona? Baay'ina A makoo B walqixa baay'ina A ida'uu baay'ina kan B hir'isuu B A kipha B. Amma nuti kan barbaannu baay'ina A kipha B'ti. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Bakka waliif jijjiiruu dandeenya jechuudha. Isa kana gara kanatti dabarsinee isa sana immoo gara sanatti dabarsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf baay'ina A kipha B barbaaduudhaaf isa kana gara kanatti haa dabarsinu jechuudha. Gara bitaatti haa dabarsinu, kan immoo gara mirgaatti haa dabarsinu. Innaa gara kanattii fi gara achitti dabarsinu jijjiiramni mallattoo ni jira jechuudha. Inni ida'uu ture hir'isuu ta'a, inni hir'isuu ture immoo ida'uu ta'a. Kanaaf baay'ina A kipha B walqixa baay'ina A ida'uu baay'ina B hir'isuu A makoo B jechuudha. Akkasittiin kaa'uu dandeenya jechuudha. A makoo B. Kanaaf kan B meeqadha? Kan A fi kan B innaa walitti daanu 20 fi 30dha. 20 ida'uu 30ti. Hir'isuu A makoo B 40 jechuudha. Kanaaf 20 ida'uu 30 meeqadha? 50 hir'isuu 40 jechuudha. Meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. Baay'inni A kipha B 10 ta'a jechuudha. Waa'ee danaa veenii immoo wanta muraasa jechuudhaaf danaa veeniin hariiroo tuutota lama gidduu yookaan sanaa ol gidduu jiru bifa bocaatiin yookaan karaa boca geengoo fakkaatuun hariiroo waliin qaban mul'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf danaa kana haala kamiin ilaaluu dandeenya? Tuuta tokko boca geengoodhaan ibsuu dandeenya. Boca geengoodhaan ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf tuuta A yoo ta'e wantoota achi keessatti argaman lakkoofsa ta'uu danda'a, qubee ta'uu danda'a, wanta keessa jiru karaa geengoo sana keessa keenya ibsuu dandeenya jechuudha. Tuuta baay'inni akkasumatti waan achi keessa jiran ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf tuuta B, tuuta A jennee karaa geengoo ibsuu dandeenya. Kanaaf makoo kipha kan jedhu immoo ilaaluudhaaf fakkeenyaaf kipha ibsuudhaaf geengoon kun bakka itti wal qunnamu qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf bakki tuutni lamaan kun walitti qunnamu bakka kiphaati jechuudha. Yookaan miseensa wal fakkaataa bakka itti waliif qaban bakka kipha jedhama jechuudha. Tuutni makoo immoo tuutota lamaanuu kan qabudha jechuudha. Kanaaf guutummaan isaa tuuta makooti jechuudha. A makoo B ibsuu yoo barbaanne kanas dabalatee hundi isaanii maalitti ilaalamu? Kun tuuta makooti jechuudha. Tuuta makooti. Kanaaf kipha karaa kanaan ibsuu dandeenya. Makoo immoo karaa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo waa'ee cita tuutaa ibsuudhaa fi karaa danaa veenii A'aan cita tuuta B'ti jechuudhaa fi geengoo kana keessatti geengoo lammataa humna. A'aan kun inni keessa jiru kun A'aan cita tuuta B'ti jechuudha. B'aan isa guddaa kana yoo ta'e A'aan cita tuuta B'ti jechuu dandeenya jechuudha. Tuuta waliif alagaa ibsuun immoo waan wal isaan qunnamsiisu waan hin qabneef haala kanaan bakka garaa garaa goonee kaa'uu dandeenya jechuudha. Barumsi har'aa kanumaan raawwata. Yaadaa fi koomentii yoo qabaattan immoo koomentii jala kaa'uu dandeessu. Sabiskiraayib gochuudhaan chaanalii kana deeggaruu dandeessu. Kanumadhaa galatooma.